Ifama Gonzali Dongora Gari kan nedifa. Jalan Authority ol deemtaa bolo. Yep, bolsa. Dhufee ayye. Bonsa Inspire. Abo, dimadhu. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan leeytan barro akkasuma Italiyaa sanitu akkasuma maammee galatoomaa baga nagaan leeytani. Mudannoo ajaa'ibaa tanaan qaba gaa afachuun dadhabee gisee isin boonsaa ta'ani. Ayyee mudannoon ta'e garuu tarma dhugaatii mi? Mudannoon tiyya ta'uu dhugaati amma lafa fakkaatti gaa sonnaawwan wajjifti illee ammaasi. Gaaf tokko akka carraa jaalalti na qabdee micoota akka yeroo hedduu birumaan dhaqa kana haati dhiiraa takka mootorri dhiyee bakka fayyaa dhabdii mana isaanii jirti. Gaadaa tokko jira kana keessa ibidda obeessitee beektaa akka mana seente an aayee guddoo mana seente quban qabu edaan isiin aayee guddoo mana dhiiftee mana seente kanaan suutumaan duubaa dhufee akka nama gartee nabee kiyyootti suuta dhufee ija qabee beektaa. Haati dhiiraa jettee beektaa. Amma rifadhe amma karaan deemu laalee akkasumatti batta galafajjee amma haati dhiiraa gisee garagaltee na laaltu maanna beeytee rifattee summaan bakka. Achirraa jaalalti bakka mudannoo akkanaa tanaas na waan qaba. Isaa bara xiqqooniin kun ganda keessatti hin dubbadhu. Kanaan micoota akkarraa jaalalti na qabde. Bakka jaalalatan an amma itti himachuu dadhabee amma dirqamaan bakka osumaan jiruutiin itti dhiyaadhe. Micoon tun bakka jaalalaan an hin beekne tana barsiifte. Amma harkana kennisiifte bakka wajjin jiraachuu eegalee. Ammaas osoo adeemsa keessa osumaan jiruutiin bakka isuma tanaa boojee hedduu ammaas namaa isii jaalata. Bakka nama isii jaalatu kana hunda caalaa isiin na caalchiftee osuma na jaalattu beektaa halkan tokko namni duraan isii jaalatu itti dhufee silkii harkaa fuudhee silkii laaqu jira kanaan irra dawwale. Silkiin irra dawwale na yaalaa kaaseetii irraamaa isirratti hin dawwale naan jee silkii haadhaa deebisiin jeen kana isiin dhageessee itti dhuftee silkii harkaa fudhattu silkii deeggamas buusee mucaan ammaas nama ollaati kanaan bakka amma ganaa aaree irra dawwala nama silkiin yaalaa kaasuu hin dhabeemi kanaan fiigaa giseen dhufu. Uno isi ijji mana jira ulaa darbeetiin bakka akka ilaaleetu mocal jeerraa deemee lafa fagoo takka deemee bakka eegumaan irraa fagaadhe barra lafa silaa daqiiqaa digdamoo kana hay wal sharmuuxaa kun akkamitti jaalalleetiyya an duraan hamma siinsii jaaladhan seene noormaalii bakka akkuma tokkotti ilaale kana bakka eegana aareetiin dhagaa ajaa'ibaa kana laalaa fudhadhee dhufeetiin lafatti darbe jee fiigaa dhufee ammaan tana gana mana kan akki darbee giseen mana seenu onoo inni jiru isii jira isii kabalumaan hin deddeebisi bakka. Idaan jaalalti tun hanqan takka idaan harkan na kennisiifteen guyyaa saniin arge ammas akka carraa adeera kiyyaatu mana sanitti aana giseen michoo kabalaan hin deddeebisee xiqqoo anta jiru bakka michoonni iyyite kana bakka gana namni na dhagee maali jenne beektaa. Maali jennaan umaa jetteetuma isiin hanquma xiqqoo gabbaateetuma irraan teettee daandalaa fi yaarree karaa ba'uun hin dhabuun sune dhalaan tun shaatira. Bakka narraa goggooteetuma narra qabdee anis silkii haara saniin bakka irraa fuudheetiin silkii isii tana laalee bakka isiis aaree xiqqoo itti mufadhee bakka deemee bira. Isii tana nin dhiisa jee dhiisuun dadhabe bakka. Dhiifama gaa. Gammachuu fi galtee keessa kiyya waan hedduu na ariifatee fi nakkeetti isinit jarjare. Rakkoon qabu. Intala garuu jaalalti tu waa hedduu nama gooti. Kaballaa isii san irratti asaanti illee nakkeetti silaaluu jirtu akkitee jirta. Goyi miitee garuu mijoo. Ati yeroo sanitti gaa ilma silaa obboleessa rabbi silaa yeroo sanitti itti dhufe gurbaa sana ajjeesi jeeti yaade nama garuu. Maaliif sadarkaa sanirraan ka'ee jeeyyaanne garuu eeganaa maaliif eega miira kiyya giseen toodde eeganaa laal wallaahi lazim hedduun irraa gaabbe immoo rabbiin na baasuudhaan alhamdulillah. Akkasumatti bakka mijoo san duraan osumaan irraa hin hafajeelleen bakka obsee dadhabee eeganaa walit jechaane isummaan bakka osumaan alloloonii inni akkana silkiin harkaa fuudhee darbee jettee bakka eeganaa namni gidduu dhufee waliin nu araarse. Jaalateenya akkasitti walit jechaane inni sun illee bakka abdii kutatee hafee anummaan gartii obsaan eeganaa injifadhe. Jaalalti tun waan nama goone hin qabdu dhugaa namni jaalala jechuun waan akkatti ibsan hin beekani. Jaalalti tun jireenya akkasuma wallaahi
Thank you Egan abba. isin sunillee hedduu takka wallahi lazim Osman jaaladhuuti eegana baqa namummaan na jalaa fuudhe. Taakkanaa tanaan qaba badoo kiyya jennu mudannoo jaalalaati. Mudannoo jaalala ajaa'ibaa qabdaa abbaa mamma thank you brother. So duuba Takka firaasii dabalee na tola garuu. intala tana isii booda nama jaalatte moo isuma irratti jaalala dhabdeeti? Ani bakka dhugaa dubbachuudhaaf isuma irratti bakka jaalalatan ammaan tana inumaati noormaali wanti jaalala jedhamutu nama kana tokko dhugaanatti fakkaattu giseen dhufees giseen argeesi. Ati gatiin qabdu bakka nama jaalala jooyi taphatanii jamaa qoosanii jawaa'ee jaalalaan beekani. Gartee egaa jaalalti tun kunoo kabala illee nama ni deddeebisti. Nama si jeesisuu geessi. Jaalalti jaalalti dhugaadhaa yeroo nama qabdu kunoo miira keetiin ala nama gootii obboleessa keenya boonsa irratti ilaaltanii argitanii. Gabaabumatti seenaan jaalalaatti tana fakkaatti jechuudha. Tana fakkaatti garuu takka takkoo isaatiin isinii dabala. Michoon silaa gartee adda addaa xiyyaati. Kanaan mana isaaniitiin bula. Bakka silaamanni bakka naan galu sanii akkanatti fuulma duratti nyaata gooti. Kana osumaan achi galoote kana haati isiin ganamoo na kaasteetu waan akka inni dibeedha. Yeroo hunda hojii tattaafannaa ganamoo ana kaastee waan akka inni osumaan akkas jootiin ciniintoo bareedeeta. Ciniintoo matana keessa bakka akka tasaa ganama tokko na kaasuu dhiistee ketteessi. Kan har'amaa nan kaasne jeettiin bakka osumaan ciisu eega waan na kaasuun deemtu. Amma gaa ciniintoon jabeessitee gara gaggalee osumaan akka taa'uutiin eeganaa bakka dubbiin jabaannaan yaa qashtiitii yaa maqaan isii niidha. Ni maali jeetumaan dhufee qashtiitii jeetuma itti marame kan morma gubbaan harka gallaadheetumaan qabadee beektaa. Intala adda addaa jechuudha. Intalti adda yaati garuu immoo isiidhaa miti adda addaa tanii qabadatu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Yettee beektaa gara. Anti yoo taalte cibuutee maali mucaa na jette eeganaa bakka anti yaarrifadheetiin huccuu kaniin duraan omsoonuma fadhee taa'aa faantumaa biraa qaba. Bakka ganaa rifadheetiin keebii gaafate bakka. Jaallu ni dhageessaami? Eeganaa bakka fiigee eegaan ala gabbee sammaas akkaan fiiganii kunne maaliif qullaan jira waan taateef saalfadhee to'an mataa qaqqabadhee ol deebi'ee kaafirra. Jaallu maa usta? Sila intala adda addaa Boboonsa. Hiriisi koo jaallu ajjaasu. Sila intaluma adda addaa ta'eeti taatee'u. Boboonsa. Soolaa marattee maal biraa goota? Mana san galla mana salosoo galluuti akka carraa ati maali? Nama qofa. Oobsi jaallu. Jaallu. Maa usta saati? Yoo. Boona dhaga'i kana dhaga'i. Leeyiliin ta'in amma saamee kasii boo saa sagalii. Ayi saa sagalla fakkaatti. Sitti fakkaatti. Saa sagal wayi ganamarraa saa sadii wayi sitti taati jeetin sudaadheer. Saa lamaaf saa shantamii sadiitti himi. Tana mudannoo nan qabu hedduu irraa barattan jee yaada maaliif? Isin ani badhu ni beeka galatama mudannoon tun garuu maali waan osoo beektuuf osoo beekeen keessa dabartu. Mudannoo yeroo sanitti hedduu si rifachiisti eeganaa immoo si kofalchiisti. Irraa barannee ala. Intalti adda addaatii fi ta'an garaagarummaa qabdu baraasu. Wallahi ji. Garaagarummaa maali? Akka sadee ta'us intala adda addaa maal hojii soolaa maratee paantiidhaan dhaqa. Yoo dhaquun qabaanne hunda bira dhaquun qabu tokkuma. Tabraati amma yoo jaartii taatellee ayyee. Jaartii bira malee kabiraa bira akkas dhaquun qabudha gaa. Dubbiin sirrii. Haa boonsaa keenya hedduu galatoomii akka atuu baantu seenaan ta'e irraa barattan jette gaayoo namoota nama fan irraa baratanii nuu galatoomii ulfaadhu mee obboleen keenya kabiraadhaa ka mudannoo jaalalaadha jaalala dhugaa gartee jaalala jalqabattis jidduurrattis dhumarrattis bultiirrattis gartee warra isin mudattee beektu lokosta ka tuqaati asaanti ol galchime eenyu caaltu hayyaa ati jala nuu turre boonsaa keenya galatoomii.
Chalto. Oye, bado, bar wawa ita kan serius ya udah. Aye, sirana kare. Enyu naket. Asante ni sini agarti mina. Allah lu tunjuru kan. Oye, jangan lupa deh sa mudarno hafte kamu. Dan ammo normal ala keechun anis Jalun Jalulal gamto konis comedian da. Gidunis waran obu busisitin aye yo carana berarti fanno fille on yetten ga nino izni da jani be. Bodar ade bu. Ayya kasta Jalu kan galo to Mana usne di debi taya. galan to boro. taate bakka ayee sin jaalladhaa sin kabajaa amma tanaa isin hojii turu kiyyaa hedduu takkan gammadee gammachuu tana dagaamaa naa galatumaa isin jaalladhaa isin kabaja ayee. Ulfaadhatillee. Jaalatu. Dubartii faana jirtanii? Nasiibumaan galchaa tartiibumaan garuu tursiisin haasawutti hin dheeressinaa nama hoggoo isheen wanti isaa dabdabdu godhee yoo fanii godhuu danda'e fanii yoo fanii godhuu hin dandeenye isaanii dhumanii hin deemu. Mee gubbaarra jiru kana dhagaltuu jiru. Saameeraa ture. Ayyee tuji. Allah ki hakalara kuma na tayo. Tuji. Aye. Endu batu. Nindu kada. Okay, sira ga ujira. Aye mudanno jala khisan wanti gafta kana mudate. Friend di jeda ka Osman tayo jikamu. Yeroo san keessatti nama asoo hedduullee beekuu miti beekte. Bakka firra namuu qama hinaan jaan gumaata dhayini nama wajjin qama haa naan jaan ittiin jira qama haa ittiin jira calma jeetiin jimaa Osmaan afarsu isiinis cal jetteetuma ta'eeseetuma akkanumatti jimaanuma qamaatti aboo qama haa jaaniitu mana lallaban ijoolleen aboo ittiin jira qama haa jeetuma anis mataa nachi gaqqabee jiuma kana osoo itti jiruuf raasoo dhabna. Yoo kana quba kana ijjeessaa akkam jettaan jeen. Aboo sibiraan taanaan jette akka quba ijjana keessa jaartiteen na seete jettee ture ijoollummaa natti utaalte. An beeku taphaafiin jeeni beekte. Haasoo dhabnaanumaa yoo kana quba kana ijjeessaa akkam jettaan jeen. Yoon makkasitti uste arrasii wayyu haasoo dhabdee haasoo kana. Maaliin jaan duba ofirraa akkamiin ta'a akkasin na utaaltee akka namoonni qaanin irraa dhorkanii bakka san booda addaan baane. Eenyu irra tume? Aboon hin tumne lafumaan na utaalteen akkuma taphaattiin kaasoo dhabnaa yoo kana quba kana ijjeessa kan jeerka harka iyya bira fideet maan deebise. Akkanatti moo? Likkisi goota. Ati maal yaadde sarbii keessa quba iyyatti hin deemta? Haa gabbiinaa kiyya jirtiimi. Gabbinaa kee keessatti qama haasoo gosa. Haasoo qabe haasaa takka guutuu akkanatti tattaa'u jirraa bar. Gabbii dhufatee keessaa sitti lama ol kaate. Lukuma jidduu moo? Itti bilbila yaari. Guys, taphtaa godha koppilinkii godha. Haasoo wanna jalaa dhugee jaawu. Anaan nama haasoo beekuun ta'ee gaafa sumaa ijoolleen qama hin irra dabarsite saayibban kun hundi irra dabarsan anis qama ittumaan jira qama ajjeetumaan jimaa fixeetuma akkanumatti. Sirraa jalqabaatiif qamaate? Harka kana. Isin yeroo jalqabaatiif jimaa afaan kaatte? Wajjuma qama hojjeta garuu ani hedduun sodaadhaa haasoo kanaan hin beekne gaafa sumaa. Aniif dhugaa seete gaafamtoon qubuma sana. Saayibban biyya faatutti haasawaa bakka akkanumatti kaafirraa haasawaa dhabnaan yoo kana quba kana ijjeessa kan jee harka funyaanii fi jeedduu akkanuma fideetuma deebise. Akkatti.
Kanam Bar kana jo waraante kuba kana mo waraante ti bar. yo yo saga mal jata janna kasman no uta jollo ato ga Maal balleessite duba isiinis. Duba odarra adda baatanii eegas booda kamii galtan adda addaan galtanii manatti. adabane kafirra adan dor kan nagi angalle gasbod aduman bane sambod calman raje kasmo wallis new Eeshi. mudannon takatala mafatis dalan takka usman utbeinu arusa takko khaysate arusu maganda khanya khaysate khaysu marete fulay fitechu fulay fite me khota me mana jollen kaysu ma jirtu nu garsiisa dan unjan na fincan sayu khiya takko ni garsiisna enedi osma qabne yaw jirun yechu gizeni fekana rakko idu cigenye iya walin dubane takkanin qaba takka qabin jeni weyte gizen tananin qabaje Maal guru qabda? tunasma ma dalaha Maal godhu wacaale fee udii maal godhan ayyee takka qabachu ana qarakko khaysa wachig mana gadi geysu ana neti jollen kaysuma chige jirtenne ka tana qabin jena tananin qaba gizeni nin qabaje Ufin deemtu isaan afaanin ufin deemani. Ufin deemani. Chan no jollen no dura fiigiche terkifte beek abo sumanin durechi bajetin dara namni dikhere kaza fulan kaza buljen haa isin tolaan kadhattanii maal qorophoon ariitanii haalala tolaan itti siixanii jala deemtanii fudhatanii haw wala fulan kasitti akka fuudhe yin dara kaisa turabte haa namni kharaa deemu kasumatti tira kana ibsa wana radam sinje Jinniidha tafuula wanni godhattee deemtu sun jinniidha. abadan daaraa keessa qubnaan Daaraa keessa darbinaan jinni. yeroo san kaisa nauma ifana ibsun na arsa nauma namni kun naum chammal te je ifana ibsa wana radam sarro mal sinin game jirra yetman isanum sanin fidalu lejo Way khabaasa di duji kanya. Duba nama beeka ariiteeti kasit. abon nauma lama kaseri na isalla chujollu manu tibeyno kasnu wade fulay fidani Mashallah. Amma ni qabda jaalle. Yoo haa jaarti. amman tana jalle nagarul bun wanta amman tana kan mani furin normal la tanam bayi nam fadawite kan mani furin kan man derdera armal matana kan fada wallahi wallahi Fandisheedha. Fandisheedha. Also fandishen tain an umumu mahiyan an umrin jelle namatuma didami fi afuri mokana haa garu armal matana pada kamale wallahi maaliif islaamul koytemo maaliif akka fayyada silaati an isumatanaan fada ila amma isumaan armallumaan jaalayu jira ammaafillee Qalbiin taliilaa jeeti. Ati daldara. dardare amata 24 bar Jechuun wash mallaa baanan sani moo uumaantu qaba? washmalaa maali Maali washmalaa? washmalaa maali Ati takkaa rabbisitiin beeku tuuji. wallahi billahi hin fuune wallahi hin fuune An fuudhuu kee maaltu na galchi? Fuudha wayin si gaafadhe. la okay amma naa gara caaltu afoona illaa boati washmalaa moo Harmallaa. eekaa abo an harmallaa si harmallaa miti an dardaruma bar ahaa Ati takkaa dhalaan tuyne hoo? eekaa sanumaa fi barinuu harmallaa Afaan Oromootiin narraa si deemire. sanumaa fi bara caaltu barinuu harmallaa fedhuuf Duuba maaliif uummata nama heeruma feetu? an nauma ilmoo qabu faan fada baay'inaan Namni hin beekne harmallaan fedhu nama beeku malee. mee qoye Harmallaa fi taan maalitti adda beekta yookaan yoo hin beekne. tuuji yes dhagee harmallaa Nama beeku beekamu taan. dhagee tuuji ayyee jara kanaati irraa mil koyte moo maaliif islaame itti ballaqde moo akkam islaam abo harmallaa tanaaf fataa jee deema harmallaa qalbii xaliilaa caaltuu fi
callaan akkam jaanitu harmallaa qalbiin taliidha. Ono laajjoollee balleessitee yaa caaltu. Magaalaa jaanii sirba garuu isaan duratti hin fedhan. Nuun laallatiin sun beeka jenna sirba sun nu laallatiin. Ono ijoollee harmallaa jala yaaftanii yaa caaltu. Osoo isinillee hin ilaallanne isin duratti hin fedhan. Hojii teessan. San dura fayyuma qabdaatu ji. Aboo badhaasa akkana jiin kaan saahiba kiyya namni ijoollee aartii keessaa baay'ee takka jaaladhu si barati hin beektu malee garuu si duwwaa hedduu takka si jaalanna garuu wallaahi. Habiibii kiyya naa jiraadhu wallaahi. Naa jiraadhu. Bara akkuma nama warra aartii ijoollee aartii keessaa naan jaan namni akka malee fadu. Guddoodhaan na dhugaa rabbi wallaahi. Amma sagantaa wal dinqisiifachiisaadhaa kophatti banna waan ta'eef. Saatii kijaajinaa nu seellaayiif goolii naa guuta. Deemayyee. Affachiisan. Haa rabbi harmallaa guddoo sitti haa qabu. Guddoo. Taate. Garuu. Tuuji. Yes. Amma oguu fuudhan akka godhan ni beektaa? Ammoo. Moo harmallaan asii barsiiftuuf harmallaa filachuu jiru. Harmallaan tun birqooytuudha wallaahi. wallahi jaan dhageessisa. Itti qaraana. Wallaahi. Aboositti qaraana diimaa suuqa saafatu junni saqa saafatu. Jaartuma rabbi si haa kan wooma beekan saamuchaa wanni harmallaa kan wanni jiru. Waan baree jira. Waan hin bareellee waan qabu. Duuba akkamii feeta namni waan beeku fadha tuujii feenya. Awoo hin beeku wallaahi amaluma kiyya kanaa hin beeku wallaahi. Wallahi garii kana nama godhee amaluma feetillee hin beektume. Hedduu takkaan baay'ee dasna jetti dhugaa rabbi wallaahi. Ayyee yoo as jala jiraattan gaa warri inni jiru kuni fooloo godhaatii isaan dubbisaadhaan mucaa kanaa jajjabeessa. Harmallaa qofti yaad godhadha. Jajjabeessa mucaa kanaa. Kaasuu mucaa maal jechuu jira si dhageesse? Maal tuujii maal jechuu jira? Niin fadhaa jeegaa waan akkasii. Mirga isaatiif yeessu. Tuujii eessa jirtaati? Biyya jirta musuudii jirta? Nama biyyaan jira laki maayaa jaanii harmaayaa. Harmaayaa. Asu maal jedhu barbaadite mucaan kun? Asuu osoo asirratti hin bare malee ni fiifu asuu gaafa isiin harka qalleeyyiin jaatte harka qallee wanta uummata harka qalleeyyii ati jettee asoo ichirratti hin bare malee hin beeku caaltu asaanti ichi dura akka isii warra haramaa taate immoo asumarratti hin sooshaal miidiyaa amratti hin dhagee. Maal bakka biraa yaammatiin duba kanatti harmallaan kadeemchaa? Maal yoo yaammadde maal rakkoo qabu? Maal kunaan gaela garuu baga feete abbaa kiyya walitti sinaa mi'eessu walitti sinaa urgeessu. Maal yoo arganneera harmallitti masaanuun arganneera mucaa. Hin argine bar taasila amma sufaa. Harmallaan dirqama heerumtee baate ta'uu qabdi moo haftuu ta'uu qabdi tuuji? Dirqama heerumtee bahuu qabdi moo haftuu ta'uu qabdi? Harmallaa moo? Haftuu wayi harmallaadhaa tu. Heerumtee baatee Bar yoo amma haala kanaan tuujii wayiin si gaafadha. Yoo dhalaan tokko osoon heerumin dhuftee tuujii kiyya sii jaaladhaa sin jette deemii horii moo hottuu jettaa immoo nume qeebala. Taakkasiisanis yoo bareeddu taate namaan fada. Harmallaan hundi bareeddu jaanisitti hojii sitti maniyaati.